Addunyaa dukkanaa miidiyaa hawaasaa keessatti baannu Telegram jechuudhaan barruusaa jalqaba gaazexeessaan BBC tokko. Biriitaaniyaan Broadcasting Corporate yookaan BBC'n miidiyaa guddaa addunyaa teenyaa biyya Ingiliz keessatti argamudha. Gaazexeessaan kun kan namoota irraa jechuudhaan akka barreessetti ganama kaan hirribaa ka'een guruupii yakka gurguddaa addunyaa irratti hojjetan keessatti of arge. Saniin booda siitingii Telegraama kootis akka ta'utti seene. Siitingii koo dogongora waan hin qabneef hayyama kootiin ala gara guruupii hamaa kanaatti nagalchuu isaaniin hubadhe. Ammallee yeroo xiqqoon booda guruupii siistema kompiitaraa xarafuudhaan beekamtu keessatti of arge. Sagantaan TV biyya Faransaay tokko akka ibsutti abbaan qabeenyaa Telegiraama qabu kun Havel Diroomuu kan jedhamu yoo ta'u yeroo ammaa to'annoo seeraa jala oolee jira. Havel Diroomuu ammaaf kan ittiin himatame guruupiiwwan yakkoota gurguddoo hojjetan fakkeenyaaf kan akka baala sammuu hodhachuu akkasumas daddabarsa maallaqaatii fi seeraan ala biyyaaf ba'uu irratti yeroo isaan dardaraa hojjetan chaayinaaliiwwan kanneen cufuu otoo qabuu danda'u dhabummaadhaan waan dhiiseef yakka babal'ise jechuudhaan himatame. Intel 471 kan jedhamu dhaabbanni qorannoo saayibarii akka ibsutti guruupii yakkoota gurguddoo addunyaa hojjetan kunniin kan ittiin wal qunnamaa turan Dark Web kan jedhamuu fi koompitara irratti kan hojjetu ture. Dark Web itti fayyadamuudhaaf barumsa gahaa barbaachisa. Telegiraamni immoo salphata silkii irratti waan hojjetuuf filannoo isaanii guruupiiwwan kunniin Telegiraama godhachaa jiru. Kana malees fedhii isaanii malee uummata gara guruupii kanaatti galchu. Telegiraamni namoota yakka kana hojjetan teessoo isaanii ifatti waan hin keenyeef rakkisaadha. Kanaafuu ammaaf filannoon jiru qurxummii ijjeesuuf bishaan gogsuutu filatamaadha. Kanaaf Havel Diroomuu to'annee jechuudhaan ibsan. Kanaan duras biyyoota Kooriyaa Kibbaa fi akka Ispeenii keessatti shamarran baay'ee butuudhaan yookaan xalafee kaffaltiin guddaan gara akkaawuntii isaaniitti akka galaniif kan ittiin wal dardaraa turan Telegiraamaan ture. Kana malees gareen balleessanii baduu ittiin fayyadamaa turan. Kunneen hundi akkuma jirutti ta'ee ijoon dubbii inni guddichi amma dubbii kaase immoo fedha keetiin ala miiseejiiwwanii fi beeksisni garaagaraa akka kiikeet irratti seenuu kun hunduu seera miidiyaa hawaasaaf kaa'ame cabsuudha. Isin hoo mudannoon keessan maali? Komentii barreessuudhaan irratti bareedaa jeen nagaa koodhaan madda. Warri yuutuubii qabdan appii yuutuubii keessan tuquudhaan chaayinaal yuutuubii kiyya sabiskiraayib godhachuudhaan maatii naaf ta'a akkasumas viidiyoo yoo isinitti tole laayik godhuun dagatinaa horaa bulaa.